الشمار كفوني أكم جفتني كبجمتو تفي جالة أنتو تشاينا لا يانتو سلا جلجلة ترجمتن نجان كوبكتن تسناكا قبل سنجتشون جالة بقى جراتني بقى إيجامتني يونا إيجدني أنا سبورتين كيسان نجا قطن كمان نجا نبرة رسم برا سكجروابين كمان سنجتشو جالة إيجا تربي كنا كيسا واي شبيري وكم بشكدا تيك توك يرا كرا يوتيوب يدفع ددما جرايتشودا أشرتي أني يادا ما تاكوتي كنتشو دفعت نفيتو جرا وروني أوبسان فيديو كنا لقي فتا وانت بايني برات تنجرين أبدي كبا إذا كا وانت كامو يو سيرا متا إسا كبا نمني كامو يو غافا وليقلتي ويومتو سيرا متا ساتي سوچاية جودا وابرون هما تقرأكو إنك أبو السوشيال ميديا كنكا وانتو تباينا ما برسيسا نموتا بايراني ولا ما برسيسا وروتا بيكتو دانس ولا ما برسيسا وروتا كوانينس ونو برسيسة فروتا باي اللي هريوتا باي اللي أمنيتو جريتشو السوشيال ميديا كان الرتي نمني كهجوم أدم سكيس وروتا باي اللي واني ولتنا ما في دجرا وانت ولتنا ما ينفني سنجرا إسنين جتشون جالدا وري فيديو كان لالتن لايك شير كودا إسنين جتشون جالدا وري مو channel لا يانتو سلاتي فاروتا تنوكارا تسبسكرايبي كودو ماتي كينيا تانا فيرا كود barumsa guyyaa guyyaa asirratti darbu hordofaanis hin jechuu jaaladha. Egaa shibirriin maal himatte ani egeree miidiyaa irratti waliigaltee qabna hojiidhaa fi isaan alaa ati yuutuubii mataa keetii sochaasuu hin dandeessu naan jedhanii jiru. Ani kanaafuyyuu isaan biraa bahee tanan kan mataa kootii hojjedhaa jiraadha kan ishiin jette. Egaa egeree miidiyaa jechuun baay'ee guddaa kan ta'e kan itti baay'ee barumsa guddaa irraa arganne miidiyaa Oromoodhaaf guddaa ta'e keessaa tokkodha jechuudha. Komoodiin ijoolleen keenya baay'een achirratti hojii gurguddaa hojjetanii jiran jechuudha. Egaa kaasanuma hoggaa ilaallee amma fakkeenyaaf karaa qacarrii tokkotti gaafa deemnu dookumentii mataa keenya amma kana keessaa baaneetu jechuudha. Fakkeenya fudhachaatu jira. Gaafa dookumentii mataa keenyaa galfannu yeroo koo hunda kenneetan hojii kana kabajee hojii kana hojjedhaadha jechuudha. Eenyumtuyyuu qacarrii tokko biiroo tokko deemtee gaafa qacaramtu namni kamiyyuu waliigaltee san jaalatee jechuudha. Intarbii godhamu san hundaayyuu seericha kana nan hordofa jedheeti jechuudha kan biiroo tokko qacarameetu hojjetu. Hojii dhuunfaa keessatti illee gaafa dalagdu haa ta'u biizinasiin itti argadha jetteeti illee haa ta'u malee hojii san hoo hin kabajin hojii san jaalattee yeroo sanitti hoggaan argamini bu'aan argattu jechuudha. Hatta kan dhuunfaa keessatti iyyuu hoggaa ta'e. Amma fakkeenyaaf karuma yuutuubii kanaa tan deebi'ammoo fakkeenyaaf nuti seerota yuutuubiin nurraa barbaadu hundaayyuu guutaa nuun jedhe. Hoggaa nuti seera sana yookaan biizii mataa keenyaa taane jennee seera san guutuu baanne nu yuutuubii waliigaltee hoggaa dhuumuu baanne wanna irratti dalagne san irraa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuyyuu akka saniidha jechuudha. Wannumti kamuyyuu seera mataa isaa qaba. Ulaagaalee mataa isaa qaba. Kara tokkotti namni hoggaa siqochuudha. Firdiidhaan durallee waan tokko dhaabbannee ta'uuf laaluun gaariidha. Already ishiin nama mataa ishee of danda'eedha. Kophaa ishiitti hojjechuu ni dandeessi. Garuu karaa miidiyaa sanii gaafa dhuftu waliin hojjechuu barbaaddee beekamtiillee kan argatte karaa miidiyaa saniittidha. Obboleettii keenya baay'ee jaalanna baay'ee kabanya. Obboleettii baay'ee hojii dandeessudha. Garuu haga kana maraa baay'ee nuti walirratti osoo ka'uu baanne gaariidha jechuudha. Maaliif wanti hunduyyuu ulaagaalee mataa isaa qaba, seera mataa isaa qaba. Egaa ishiin illee seerota san eegdettidha jechuudha. Karaa isaaniitti kan makamuu dandeesse. Amma immoo ishiin baay'ee nama beekamtuu taateerti. Already kan mataa ofiitti illee kophaatti hojjette rakkoon qabu. Garuu egeree miidiyaa irratti namoonni baay'een ilaalchi keessan isin jalaa hin badin jechuudha. Namni kamuyyuu gaafa kara tokko gaafa deemtu waan isa fakkaatu gaafa hojjettu wanti sun akka hicciitii ta'eeti jechuudha. Amma fakkeenya viidiyoo kana isinii hojjedhee jiraan. Isinii hojjedhee akka hunduyyuu yuutuubii kanarratti ilaaluun barbaada waan ta'eef viidiyoo kana odoon gadi lakkisiniin dura akka waraaben namoota nani keessan dubbisu hundatti ergaa faayidaa hin qabu jechuudha. Akka saniidha jechuudha. Kamuyyuu hoggaa hojjetanii eeganii editii godhanii saba isaaniitti karaa sabni isaanii eegutti dabarsuudha jechuudha. Kanarraa kan ka'e ati wanta biraa hojjechuu hin dandeessu nu faana hojjechuu dandeessa jechuun isaanii ani akka kootitti dogongoratti fudhadhu. Sababbiin isaa wannumti kamuyyuu seericha mataa isaa qaba waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf ati mana barumsaa tokko banatte haa jennu. Egaa fakkeenyadha mana barumsaa tokko banatte barsiisota afur qaxarte haa jedhu.
akka fakkeenyaatti fudhadha jechuudha barsiisota afur qaxartee jirta barsiisonni sun mindaa laattafate mindaa laattafi kitaaba leessitu qopheessee jechuudha egaa kan dhuunfaa gaafa bantu mootummaa miti kasii kennu kitaaba situ qopheessa barsiisa suni ganama saa lamatti seenee mana barumsaa dhuunfaa waggaa ta'e saa 9tti jechuudha kan baa saa 9 sanitu barattoonni erga yaa'anii dhumaniin boodadha seerichi kan ayyamu mana barumsaati kan bahanii mana barumsaa san dursee sa'a 7tti bahee barsiisa sun kan dhuunfaa isaa gaafa hojjetu ati mindaa san hin kennitaafi gaafii koodidha jechuudha warroota hordoftoota kootiif gaafii koodha kuni warroonni dhaggeeffattan gaafii kana naa deebistan jedheen abdii qaba mindaa san kafaltu maaliif barsiisa sun yeroo keetirraa fudhatee biizinasii mataa isaa hojjete jechuudha kanaafuyyuu wanni sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee wanni wal qomannu jiraachuu danda'a wanni immoo nuu galu jiraachuu danda'a jechuudha kanaafuyyuu wanti nuu hin galle jiraate taanaan kanaadha ati dirqama maal goota barsiisaa san yaamtee ni gorsita ani haala kanaan mindaa siin kaffalu ani guyyaa guutuu kan walii galle seericha mana barumsaa kanaa eegatanan barattoota seeran barsiisee barattoonni erga karaa manaatti deebi'anii booda karaa mana kiyyaa deemadha jettee jechuudha kan walii galuu dandeessan haaluma kanaadha wanti hunduu jedhetan ani akka naa galeedha ayyaantu asalla egaa kan shibirree baay'ee nu bashannansiisteetti baay'ee jaalannaa anu gaa dubbachuu baay'een jaaladha hedduratti toltilleedha dubartoota baay'eedhaaf konfidensi illee taateedha tan yaada keessattuu baadiyaa keessatti haalli ishiin hojjette waa'ee buttaati irratti fa'a akkaataa ishiin hojjette bishaan beeksisuu irratti jechuudha eenyutu na fuudhaa eenyudha kan na butullee jetteetu haga dubbatte geessi egaa kaa'inni yeroo duraanii ibsaadha yeroo duraanii shamara waggaa butan eenyu akka butee eenyu akka fuudhuyyuu hin beektu jedhamee dubbatama haga gaafiitti ta'u gaha kanaafuyyuu waan akkasiisan ibsite aadaa keenya ibsite hedduu namatti tola wanti ishiin hojjettu hunduu wanta nama boonsudha burullee waan gurguddaa waan irraa eeguu dandeenyudha ishiin har'allee nama mataa ofiif danda'e akka feetetti miidiyaa ishii hordofaa jirra sirriitti kan guddateefidha yeroo dhiyoo dhufte shibirreen ji'a jaayyuu guutte jedhu karaa miidiyaa erga dhufte ani erga argee jechuudha dhiyoon arge garuu amma baay'ee nama guddatteedha jechuudha borummoo kana caalaa nama taate nama miiliyoonaan laalamuu dandeessudha shamaree baay'ee cimtuudha akkasuma immoo namoonni ishii cinaatti baay'een hiriiranii jiranii kanaafuyyuu immoo egeree miidiyaan illee dhugaa barumsa gurguddaa kan irraa arganne beektota baay'ee achirratti kan argine akkasuma bifa diraamaa bifa adda addaatiin barumsa baay'ee nu dabarsaa turanii egeree miidiyaan kan akka waaqoo faarratti kan hojjechaa turanidha jechuudha namoota baay'ee jaalannu kan maqaa isaanii dubbadhee kaffetuu hin dandeenye kanaafuyyuu ilaalchi keenya nu jalaa baduu hin qabnu akkuma duriitti wal jaalannee wal kabanyee wajjin jiraachuu qabna ishiis hin jaalannaa warroota miidiyaa irrattis hojjetanis ni jaalanna kun yaada kootidha yaada ayyaantu wasallaa ammallee yaada keessan isinirraa hin eeganis ni jechuu jaaladha ijoollee keenya wal guddisuu irratti haa jabaannu wal jajjabeessuu irratti haa jabaannu yaada gaarii walii kennuu irratti haa jabaannu akkasuma immoo wal sobuu fi waan hin taane irratti yeroo keenya dabarsuu dhiisuu aadaa keenya duraanitti haa cimnu maaliif warroonni keenya waan dhugaa jirtu wal gorsee waan dhugaa jirtu walitti dubbatee waan dhugaa jirtu walii qoodaa ture waan ta'eef nullee achirratti cimuu qabnan isiniin jechuu jaaladha egaa ka barumsa tana xiqqaattillee waa tokko as keessaa cuunfitanii fudhattan jedheen abdii qaba na jaalattanii na kabajanii waan chaayinaala kee hordoftanii feddu tokko galatoomanii isiniin jedha egaa ka shibirree obboleettii teenya baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabanyan jedheen gamanumaan warroonni ishii jaalattanii dhageessan jechaa fi shibirreen dhageessii osoo hin ta'in warroonni ishii jaalattanii dhageessanitti gammaddan jechumaafan isiniin jedha haga viidiyoo barumsa qabdu walitti deebiitti bakka nagaan haa baay baay